kabajamtoota daawwattoota chaanaalii keenya kurfaa keenya kan arraatiin dhiibbaa Suudi Arabiyaan kubbaa miilaa irratti uumuudhaaf godhaa jirtuu fi karoorri Suudi Arabiyaan fuulduraaf qabatte maali waan jirratti waan walitti qindeeffanne qabna. Jalqaba chaanaalii keenya subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Video kanaas like fi share godhuudhaan videoon kun nama hunda bira akka ga'u taasisaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Jalqaba ganna kana Gary Neville hawwattummaan Premier League Ingiliz gadi bu'uu hammaduuf jijjiiraan taphattoota gara Suudiitti godhamaa jiru dhaabbachuu akka qabu gaafatee ture. Jijjiiraan taphattoonni gara Suudiitti taasisaa jiran garuu seenaa kubbaa miilaa keessatti isa guddaa ta'ee itti fufee jira. Al Hilal qarshii guddaa Kylian Mbappeedhaaf dhiyeessee addunyaa kan ajaa'ibsiise yoo ta'u, taphataa Paris Saint-Germain Kylian Mbappee fudhachuudhaaf paawundii miliyoona 259 qopheessee ture. Hin milkooyneef malee. Dursaan taphattoota Liverpool Jordan Henderson ammoo gara garee Steven Gerrard Al Ittifaq deemuu filate. Hiriyyaan garee Henderson duraanii Fabinhoon taphataa sarara gidduu Chelsea duraanii N'Golo Kante waliin Al Ittihad keessatti walitti dhufeenya uumuudhaan Manchester City ammoo Riyad Mahrez Al Ahliitti paawundii miliyoona 30 gurgure. Al Nassr ammoo taphataa sarara ittisaa Alex Telles Manchester United irraa fudhate. Ronaldoos itti dabale. Eega Ronaldoon gara Al Nassr deeme boodafaa lakkoofsi taphattootaa garas imalanii ida'aa dhufe. Al Hilal urjii Biraazil Neymar Junior PSG irraa paawundii miliyoona 77.6 ofitti fudhatee jira. Heddummina jijjiirraa maallaqa kafalamee fi ulfinaa fi guddina taphattoonni gara socho'an kubbaa keessatti qaban yoo ilaalle waggoota muraasa dhufan keessatti dorgommiiwwan addunyaa irratti sadarkaa olaanaa qaban keessaa tokko ta'uudhaaf hawwii liigichi qabu kan namatti agarsiisudha. Taphataan sarara ittisaa Manchester United fi England duraanii Gary Neville garuu dubbiin tun Premier League biyya isaaniitiif balaa akka ta'e irra deddeebi'ee dubbachaa ture. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduunis dhimmicha irratti hanga ammaa yaadota garaagaraa haasaatee argamu. Haa ta'u malee Suudi Arabiyaan qarshii isii kubbaa miilaa irratti ganneexee ija addunyaa ofitti deebisuudhaan qarshii gurguddaa baaf taphattoota urjii kubbaa miilaa gara liigii isiitti fiddee dinagdee biyyattii toora ispoortii kubbaa miilaatiin dadammeessuudhaaf murattee haatee jirti. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan Fahmi Ziyaad Official YouTube chaanaaliin warri chaanaala keenya subscribe godhin ammuma subscribe godhaatii maatii keenya ta'a. Video kanaas like fi share godhaa namuu bira akka ga'u taasisa. Kabajamtoota daawwattoota keenya duba Suudi Arabiyaan maaliif kubbaa miilaatiif akkanatti xiyyeeffannoo kenniti? Keessattuu dhaabbanni fandii investimentii uummataa mootummaa Suudi Arabiyaa PIF kilaboota biyyattii keessatti adda duree ta'an 4 jechuunis Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli fi Al Ittihad abbummaadhaan qabachuudhaan liigii kubbaa miilaa biyyattii dadammeessaatti argamu. Kana qofaa miti. Suudi Arabiyaan liigii isii liigii kubbaa miilaa gurguddaa addunyaa 10 keessaa tokko taasisuudhaaf karoora qabdi. Galii gibira kubbaa miilaa irraa waggaatti galuu doolaara miliyoona 120 irraa gara doolaara miliyoona 480tti ol guddisuudhaaf illee fedhii qabdi. Bara 2030tti geeba addunyaa qopheessuufis fedhii qabdi. Amanumaan hamashachuun isiitis kanumaafi. Super Leaguein biyya Suudi Arabiyaadhaa kilaboota 18 kan of keessaa qabu yoo ta'u taphattoota 524 ol ofitti hammatee jira. Isaan kana keessaa 147 taphattoota biyya alaati. Taphataan qaaliin liigii Suudi Arabiyaatis Neymar Junior paawundii miliyoona 60. Hanga ammaatti taphattoonni Awurooppaa fi ardiilee biroorraa gara liigii kanaatti makaman 147. Saudiin yeroo hunda kubbaa miilaatiif fedhii guddaa qabdi. Gareen biyyoolessa Suudi Arabiyaa waancaa addunyaa 8 dabran keessaa 6 dabruun isiin yaadatama. Waancaa Eeshiyaa 3 injifatanii jiran. Kana caalaa kan qabdu biyya Jaappaan qofa. Waancaa addunyaa Qatar bara dabree qopheessite irratti taphattoonni garichaa 26 kilaboota biyya keessaatiif kan taphatan turan. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii keenya amma immoo Super League Saudi Arabiyaa keessatti taphattoota qarshiin hedduun kafalamuuf isinitti himna. Sadarkaa tokkoffaarra kan jiru Ronaldoodha. Ronaldoon waggaatti paawundii miliyoona 173 torbaanitti immoo paawundii miliyoona 3.4 kafalamaaf. Benzemaan sadarkaa lammaffaarra yoo ta'u waggaatti paawundii miliyoona 172 kafalamaa fi
torbaanitti immoo paawundii miliyoona 3.3 kafalamaaf. Neeymaar sadarkaa sadaffaarra taa'ee jira. Waggaatti paawundii miliyoona 131 kafalamaaf. Torbaanitti paawundii miliyoona 2.5. Sadarkaa afuraffaarra kan jiru ammoo Kaanteedha. Kaanteen waggaatti paawundii miliyoona 86 kafalamaaf. Torbaanitti immoo paawundii miliyoona 1.6 kafalamaaf. Sadarkaa shanaffaarra kan jiru ammoo Mahareezi. Riyaad Mahareez waggaatti paawundii miliyoona 39 kafalamaaf. Torbaanitti immoo paawundii 750. Sadarkaa ja'affaarra kan jiru Hendersoni. Henderson waggaatti paawundii miliyoona 36 kafalamaaf. Torbaanitti immoo paawundii 692. Sadarkaa torbaffaarra kan taa'e Maaneedha. Saadiyoo Maaneen waggaatti paawundii miliyoona 33. Torbaanitti immoo paawundii 634. Sadarkaa saddeetaffaarra kan jiru Kullibaaliidha. Kullibaaliin paawundii miliyoona 30 waggaatti kan argatu yoo ta'u, torbaanitti immoo paawundii 576 argata. Sadarkaa sagalaffaarra kan jiru Bronzovic. Bronzovic paawundii miliyoona 20 takka waggaatti kan argatu yoo ta'u, torbaanitti immoo paawundii 403 argata. Sadarkaa kurnaffaarra kan taa'e Roberto Firminoodha. Firminoon waggaatti paawundii miliyoona 17 argata. Torbaanitti immoo paawundii 326. Wanni nama dinqu, wanni nama ajaa'ibsiisu. Saudi Arabiyaan Lionel Messi gama liigii isiitti fiduudhaaf waggaatti paawundii miliyoona 435 qopheessiteef turte. Messiin hin barbaanne malee. Wanni nama ajaa'ibsu kana qofaa miti. Kafaltiin Lionel Messiidhaaf Saudi Arabiyaan waggaatti qopheessite kafaltii Ronaldo, Neymar, Mahrez, Mane, Firmino fi Kullibaaliin waggaatti argatan wajjiin wal qixa.